Ashama akkam jirtu kabajamoof jaallatamtoota daawwattoota FiB bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa qaqqabu jecha qophii Elellee kan torban kanaa qabannee dhiyaanneetidha kan nuti jirru. Egaan akkuma beekamu qophii Elellee keenya keessatti dubartoota akkasumas shamarran beekumsaaf ogummaa adda addaa qaban kan hojiilee garaagaraa irratti argaman kan irratti isin affeerrudha. Egaan har'as dubartii jabduu tokko qabadhee dhiyaadheetidha kan hin jiru. Aadde Askaalee Tarfaa jedhamti. Aadde Askaaleen egaa barreeffamoota afaan Oromoo adda addaa jajjabeessuu keessatti akkasumas immoo biiroo aadaa turizimii Oromiyaa keessatti hojiilee adda addaa hojjechuu irratti kan isheen argamtu. Amma immoo egaa kitaaba bu'uura barreeffama afaan Oromoo jedhullee qabattee dhiyaatteetidha kan isheen jirtu. Isheen egaa keessummaa Elellee torban kanaa taateetidha kan isheen jirtu. Bu'aan jireenya ishee maal fakkaata? Yeroo ammaa kana maalirra jirti? Kitaabni ishee immoo maal of keessatti kan qabatedha kan jedhuuf guutuu qophii kanaa daawwadhaati. Irraa waa baradhaatiin jechaa gara qophii kanaatti kan isin dabarsu ta'a jechuudha. Qopheessuun kan isin faana turu Anayyaantuu Tulluuti. Gama ogummaa kaameraatiin Seenaa Lameen faana tura. Turtii gaarii. Bagana gaannufte. Bagana gaanna eddan. Mee Aadde Askaaleen eenyudha? Namootni akkamittiin si beeku? Wal baruudhaaf caalaatti jechuudha. Galatoomii Askaalee Tarfaa Seebaan jedhama. Godina Qeellam Wallaggaa ana Aroosabbuu jedhamuttidha kan dhaladhe. Mee Aadde Askaaleen sadarkaan barumsa keetii agamidhaan mammaatti? Amma sadarkaan barnoota kootee digirii lammaffaa afaanii fi ogbarruu fookilariidha kan hin baradhe. Finfinnee irraa kiiloo 6 irraa. Digirii jalqabaa. Digirii jalqabaa afaan Oromoo baradheera. Digiriin jalqabaas digirii lammaffaas afaan Oromoo jechuudha. Baay'ee namatti tola. Egaan afaan keenya jabeessuu keessatti akkasumas immoo barumsaan illee of jabeessanii uummatatti illee waa guddaa agarsiisuu keessatti gahee olaanaadha kan itti taphachaatii jirtu. Baay'ee namatti tola. Mee egaan dubartii taatee chaalenjiiwwan hedduudha kan jiru haga amma geessetti jechuudha. Chaalenjiiwwan adda ta'anii dubartoota biroodhaaf akkasumas immoo shamarran biroodhaaf fakkeenya ta'uu danda'u kan jettee yaaddu jireenya kee keessatti haga sadarkaa kana geessutti chaalenjiiwwan akkamiidha kan itti dabarsite? Gaariidha. Jireenya namaa keessatti bu'aa bayii hedduutu jira. Bu'aa bayiin jiru hojii keessa qofaa miti. Yeroo baratanii shamarran bu'aa bayii baay'ee qabu. Egaan bu'aa bayii sana keessan darbe keessumaa dhaabbata itti baradhu keessatti bu'aa bayii hamaa jedhamu keessa darbeera. Sadarkaa lammaffaa irratti yoo jechuudha. Maaliif shamarran amma barattee sadarkaa tokko gahuudhaaf akkuma warra dhiiraa miti. Lafa walqixxee irra deemtee miti. Waa baay'eedha. Wanta jiru sana karaa kee irratti mormite yoo bira darbite waantota baay'eetu si bira sitti dhufa. Kanaaf kaayyoo ofii bira gahuudhaaf wantoonni karaa nama dhaaba waa hedduutu jiru. Mooraa mana barnootaa keessa yoo jechuudha. Kanaaf inni kun illee chaalenjii baay'ee keessa darbeenidha. Mooraa barnootaa keessatti barachuu keessatti jechuudha. Akkasuma baruuf barsiisuu keessatti illee akkasuma yeroo barsiiftuu ta'ee jirutti rakkoon adda addaa hin jiraata jechuudha. Egaa keessumatti kan irraanfanne as biiroo gara yeroo dhufu ani hojii kana hojjechuudha kan hin barbaade. Dhimma eenyummaa irratti afaan irratti biiroon aadaa turizimii dhimma afaan irratti gadi fageenya hin hojjeta. Mee qaawwa gama kanaatiin jiru biiroo kana wajjin nan hojjedha kan jedhuun inni hojii dhimma afaan irratti hojjechuudha fedheen dhufe ani waan tokko hin waamne qahaa jiru argadheen dorgomeen iddoo baruuf barsiisuu dhiiseen gara kana dhufe hojii dhimma afaan irratti hojjedha jedheen. Egaa hojii kana hojjechuu keessatti bu'aa bayii guddaatu jira. Bu'aa bayiin ture tokko akkuma dhufeenanii kitaaba kana hojii biiroo godheen biiroon akka hojjete akka hojiirra oolchan barbaadeen ture. Egaa yeroo adda addaatti immoo hooggansiin jijjiirama. Hooggansi inni tokko yoo na jalaa qabee hojjetamu jedhu utuun turiinti ka'a. Amma immoo isa kan biraatti immoo dhufee haaraa ka'ee immoo isuma naasaa. Innis itti ji'a ja'an turiin sokka. Kan biraa dhufa. Taa'in isuma itti hin dhiisuan kan hin dhiisu. Kitaaba kana jalqabee naannoo hooggansa shanaffaa irrattidha kan inni itti milkaa'e. Shanaffaa irratti. Hooggansi jijjiiramuu isuma haasa'uu baqa si nuffisiisa. Dhimma kana immoo hojjechuu fi dhalootaaf hojjechuu barbaada waan ta'eef wanta wal maraa wanta deebii barbaadutu jira waan ta'eef hojjechuun fedha lafa kaa'uun barbaadu yeroo hundaan dhiisu dhaqeenni hoogganatti nuffisiisee nitti hima. Egaa kun chaalenjii hamaa ture.
hojii kana keessatti jechuudha. Ati garuu jabaattee keessa dabartee chaalenjiiwwan jiran keessa dabartee baay'ee namatti tola. Mee digirii lammaffaa kee erga fudhattee hojii gara hojii kanaa dhufte moo akkam ture yaalli sun? Ani digirii koo lammaffaa fudhadhee gara hojii kanaa miti kan hin dhufeanii barnootumarraan dhufeanii iskoolaarii argadeen barumsaa dhufe as. Iskoolaarshiippii jedhamu argadeen 6 kiilootti barachuu dhufe yeroon isa xumureessi barsiisuun deemi'an barsiisaan ture keessumatti sadarkaa olaanaa yeroon barsiisu wanti gaaffii natti ta'u jira barsiisota adda addaadhaan barsiifna waan ta'eef waa tokko barsiisaan turre afaan waa tokko barsiifnu jalqaba mana barnootaa sana kutaa 11 fi 12 mana barumsaa Adaamaa Awwaas jedhamutti qophaa'inaan barsiisuu dhaqe si gaafan deemu. Kutaa 12 fi 11 ganamadha kan hin barsiisu. Galgalammoo nama biraatu barsiisa. Ijoollee gaafuman seenu ji'a ja'affaarraan eegaleen tureen bahee waan ta'eef ji'a ja'affaarraa gaafan eegalu jalqabaa kitaabni kun barsiifamee as geera jedhee miti'an. Dareema fuula haaraa yeroon argu maalummaa afaanii irraan amala afaanii maal kan jedhu irraan eegala. Ijoollee dura san gaafadha barsiisuun dura. Afaan Oromoo qubeen warrattiin barachaa barsiisaa jirru kuni maddi isaa eessaa yoom eegalee gaafan jedhu daree guutuun gaaffii deebii adda addaa naa kennu. Daree biraas qaba yeroo san daree 6 qaba 12 11 6 qaba. 6 deebii adda addaa naa deebisan. Barsiiftuu sana waliin hin mari'adhe. Kan garee biraa barsiisan. Garee biraa barsiiftuu. Akkam goonee kana walitti araarsina jedhee gaafadhe. Egaa waa tokko naan jechuun dandeenye karkuleemiin kun maaloodha qophiinsa waan jedhamu tokko naa kaaste garuu gaaffiin gaafadhe waan biraa ture. Egaa sana deebisuun ammas hin arganne waan an ta'eef ganna moo kolleejiin barsiisa. Dorgomna gaa yeroo barsiifnu dorgomnee arganneetti deemnee barsiifna. Sabbataa barsiisuu deemeen jarri immoo barsiisotadha. Barsiisummaarraa dhufanii maalummaa afaaniin gaafadhe. Afaan qubee maaliitiin barreeffamuu eegale jedheen gaafadhe. Achiis waan adda addaati. Jarri kun maal barsiisaa jiru kan jedhu natti dhaga'ame jechuudha. Kanaaf gannuma sana ji'a 3 akkas xumureen asallaadhaas barsiisara yuunivarsiitii jechuudha ganna yeroo biraarra. An barsiisuu hin qabu jedheen akkasitti barsiisuu hin qabu. Wanta walii hidhatu tokko wanta dhugaa ta'e tokko argachuun qaba kan jedhu murteessa. Maaliif yeroon barsiiftuu tures ofuma kooti waan barsiisaa gaafadhe deebii dhabee jira. Isa booddeen itti dhufa. Kanaaf jechaan ani gara biiroon dhufeen barsiisummaarraa gara biiroon dhufeen qorannoo man hojjedha dhimma afaan irratti hojjedha kan jedhuun achumatti dhaabeen gara biiroo dhufee jechuudha. Tole soo digirii kee lammaffaa kanallee of fudhatinillee kutaa gadaanaallee akka barsiisaa turte odeeffadheetidha kan inni ture. Haalli sun maal fakkaatudha akkamitti yaadatte waggaa dheeraadhaaf barsiisummaa keessa turteetidha kan itti jirtu mudannoo akkamii immoo qabda barattootni kee akkamittiin si beeku siinii kana maleef mudannoo akkamii immoo qabda barattoota kee faanaati barsiistuu akkamii turte barattoota keedhaaf. Waa'ee gaariidha. Egaa akkuma isin jedhe yeroo baradhuus yeroo barsiiftus mudannoon hin dhibu. Mudannoon qabu jalqabaa ani ijoollee ta'e baruu barsiisuu kan hin jalqabe. Kitaaba barsiisuu natti kennanii jennan kan waggaa tokko ji'a 3 xumure. Ji'a 3 xumureen kitaaba biraa naa kennaan jedheen naqee. Maaliif jennanii jijjiirraa taa'inaan nan xumureen jedheen. Qindeessaan mana barumsaa sunni waggaatti dhuma maleessaa ji'a kanatti hin dhumu irra deebiidha ki barsiisinaan jedhe. Mudannoo kanan qaba barsiisuu keessatti ijoollee akkamitti ilaalta amma barattoonni koo iyyuu hin dhaga'u miti reekan. Hin dhaga'u. Ijoollee ani ituun haalli dhimma afaan kanarratti nan rakkifne waan jiru maaliin barsiisaa maal barsiisaa jirra kan jedhu utuu nan mudanne rakkoon akka hawaasummaattis na mudatee jira. Sun lamaan utuu nan mudanne an barsiisuu keessaan ba'u. Barsiisuu baay'een jaalladha. Barattoonni baay'ee na jaallatu. Warri dhalaanis dubarris jechuudha. Dhiirris baay'ee na jaallatu. Anaan dhufaniitu istaafiidhaa boronqiin baadhuu kitaaba koo wayitii keetii jedhanii balbalarra 3 4 ta'anii na eeganiitu natti marsaniitu kilaasii na gashu.
waan dhaabbata akka itti nagashu ani barataa baay'een jaalladha. Keessumaa amma dhimma shamarranii irratti hojjechaa jirta. Dhimma shamarranii irratti na affeertee barootanii mana barnootaa keessaa hojjedhe barattoonni shamarranii akka isaan cimoo ta'an baay'een barbaada. Egaa umurii kootti akka har'a ijoolleen baratanitti miti kan hin baradhe. Amma fedhe hojjettuun mana keessa warra keenya yoo jiraatte iyyuu ijoollee dhiiraa hojii wal qixxee miti kan nu barannu. Hojii hojjenna manatti gallee yeroo itti qayyabannu hin qabnu. Amma sa'aatii 4 hojii hojjenna. Sana booddeedha nu hojii mana hojjennu. Obbolaan keenya warri dhiiraa dhufaniitu hojii qayyabatu isaan. Hojjettuun jirtu akka carraa mana keenya. Isaanuma wajjiniin hanga fiikoo tokko jirti. Walqixuma hojii hojjenna. Kanaaf yeroon barsiisuu dhufee sun natti dhaga'amaan barsiiftuu cimtuun ture. Natti dhaga'amanaan haalan itti keessatti baradhe sun. Ituu anaan amma akkasittiin na qabaniiru ta'e sammuu akkamii waaqayyo naa kenne anaaf. Jedhee yaada. Kanaaf ijoollee sana gargaaruun narra jira nan ilaala. Shamarran tokko tokko immoo naannoon itti barsiisaa turetti ani maatii makoon na gargaareetidha kan hin baradhe. Yeroon barsiisu immoo ijoolleen ofiin of gargaaran bakka tokkotti na mudateera. Ammas hojii manaan hojjettu mitiin jedhanii jedhanii ofiinis of gargaaranii kun immoo isa kan korrasa cimaadha. Kanaaf ijoollee kana gargaaruun qaba jedheen mana barnootaatti ganaman barsiisa yoo ta'e amma sa'aatii 6tti ijoollee gaafadheeniin sa'aatii laaqana koo isiniin gargaara. Fedha keessanii jedha ijoolleen hin fedhu baay'ee. Kilaasii tokko yoon jalqabe kilaasiin biraan natti dacha'anii dhufu. Amma kutaa 7 gargaara yoon ta'e kutaan 7 maddaatti jira yoo ta'e dhufanii daree kootti namoo jechuudha. Ijoollee durbaasaaf kamiin gosa barnoota kamiin nan qayyabachiisa. Barsiisota nan eeyyamsiisaan. Baayoloojis keemisi maalis nan qayyabachiisa. Ittiin hima akkamittiin akka isaan qayyabatan. Akkamittiin waan irra baratan kana borri irra deddeebi'anii akkamittiin akka isaan qayyabachuu danda'anitti argisiisa. Sanarraa ka'een achitti gosa barnoota isaan nu gargaari jedhan gargaaraan ture jechuudha. Sa'aatii tokkoffaa yookaan immoo Afaanii sa'aatii 1 fi sa'aatii 2 gidduutti warri danda'anis jiru. Isaan sa'aatii sana danda'an sa'aatii sana deemaaf isaan sa'aatii laaqanaatti danda'an sa'aatii laaqanaatti ijoollee durbaa qobaatti gargaaraan ture mana barumsaa keessatti. Walii qofaatti jechuudha. Ijoolleen simisteera tokkoffaa irratti akaakuu barnoota 5-6tti fa'aa kufan jiru. Isaan kana walitti qabee simisteera lammaffaatti yeroo isaan itti ofuma isaaniitiin of danda'anii fooyyeffatan argeera. Kanaaf inni irratti cimsee irratti hojjechaa tureera jechuudha mana barnootaa keessatti. Kana qofaa miti ijoollee durbaa immoo torbeetti si'a tokko qofaatti baafadheen nan gorsaanan. Kamittiin akka isaan guddachuu qaban wanta illee bor wanti nama eegu jira. Iddoo kanatti waa isaan gochuu qaban tokkoof tokko barumsa barachuu dhufan ijoolleen. Dargaggootadha. Wanti barbaade asitti karaatti akka isaan hambifnee fi ittiin hima ijoolleetti nan gorsaa jechuudha. Kamittiin jireenya isaanii qulqullina isaanii eeggatanii barnoota isaanii itti fufuu akka isaan danda'anii baay'een itti hima. Akkasittiin ijoollee durbaa baay'ee gargaaraan tureen inni uffus ijoollee baay'een jaalladha. Fedhii kootiin kana gochaan dhufe jechuudha waan baay'eedhaan. Kana qofaa miti ijoolleen rakkatan jiru dabtara waan ittiin bitatan hin qabne maatii gadaanaa keessaa warri dhufan jiru. Ijoollee shamarraniin sumnii jenna naannoo keenyatti. Namni waan danda'e sharfee isa buusu. Saantima tokko isa buusu. Ji'a ji'aniin waan qaban walitti buusa. Namooti sharfee walitti qabuu danda'an iddoo tokkotti dabtara tokko irratti walitti qabu. Saantima tokko immoo sumnii haamsaas warri danda'an akka danda'anitti fiffidanii dhufu. Isa kana walitti qabeen ijoolleedhaaf ijoolleen wayyaa huccuu hin qabnee jiru. Isaaniif huccuu binnaa. Dabtara binnaa. Mana barnootaa keessatti akkasittiin ijoollee gargaaraan ture ijoolleen baay'ee na jaallatu. Barsiistuu gaarii jechuudha. Baay'ee namatti tola. Mee biiroo aadaa fi turizimii keessatti ga'een kee maali kan kee kan biraan immoo biiroon aadaa fi turizimii hojii maal irratti xiyyeeffannaadhaan kan inni hojjetume? Gaariidha. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa akkuma maqaa isaati. Biiroo aadaa fi turizimii aadaa irratti dhimma turizimii irratti hojjeta. Dhimma aadaa irratti aartiin jala jira, afaan jira, hambaan jira kana irratti hojii hojjeta jechuudha. Ani gasana keessa yeroon gara biiroo dhufee jalqaba afaaniin irratti jalqabe. Akkas waggaa tokko hojjechuu ga'een
damee biraatti hin jijjiirame soona aadaa iddoo jedhamutti jechuudha. Soona aadaatti ani amma afaaniidha kan hin baradhee dhufe hojjechuus fedhee kan hin dhufe afaan ture gara soona aadaatti na jijjiiraniiru na ramadaniiru. Egaa caasaadhaan itti ramadama biiroon akka mana barnootaan keessaa dhufe miti. Dandeettii makeetiin atteetu isumaan hojjetta akka kana miti gaa. Caasaatu asitti iddoo kanatti na ramadanii hojiin bare achitti. Maaliif isinumayyuu immoo digirii koo lammaffaa irratti fookilarii baradheera. Fookilarii jaarraa aadaan jira waan ta'eef waan sana illee nan hojjedha. Afaan qofaafin. Afaan ogbarruu fookilariidha kan hin baradhe digirii koo lammaffaa. Digirii koo lammaffaan hojii sana akkan hojjedhu waan na gargaareef achittis natti toleen hojii gurguddaa hojjechaan ture. Keessumaa qorannoo karrayyuu irratti hojjedheera. Aadaa gadaa karrayyuu irratti yeroo adda addaa waggaa ja'atti yeroo shaakalaa qabu sanallee deemee hojjedheen yeroo baalli waggaa 8ffaa irratti immoo baalli wal jijjiiran illee karrayyuu irratti deemee hojjedheera. Tuulama irratti illee yeroo achi ture sana keessa waggaa 3 achi ture soona aadaarraa tuulama irrattis hojjedheera. Keessumaa immoo qeellam wallaggaa sayyoo irratti 2009 naannoo sana deemeen gadaa iddoo sana ture. Barreesseera hin baasne ol malee barreesseera achirratti gadaa sayyoo irratti ga'a naannoo sanas beeka waan ta'eef naannoo sanatti hin dhaladhe waan ta'eef amma iddoo sanatti deemee barreesseera dhimma sayyoo irratti gadaan eessatti hundeeffamee naannoo kam ture kan jedhu akkamittiin jira kan jedhu irratti hojjedheera soona aadaa yeroon ture jechuudha. Egaa waggaa 3 booddee immoo ammas dorgoma caasaan hin jiraata. Dorgommiin haaraan waan jiruufi nan dorgome maaliif afaan hojjechuu barbaada waan ta'eef gara sanatti qindeessituu garee misooma afaaniitti gara sanan dhufe. Egaa dhimma afaan irratti hojjenna. Dhimma afaanii biiroo qofaatu hin taane namoota dhimma afaan irratti hojjetan kitaaba barreessanii dhimma afaan irratti dhufu kitaaba isaaniin gulaallaa hojiirra akka oolan deeggarsa yaadaa isaaniif hin kennina. Dhimma taappeellaa irratti barjaalee irratti misooma afaan irratti walumaa galatti maaliif afaan hojii mootummaa naannoo Oromiyaa afaan Oromoodha kan ittiin barreeffamu qubee laatiiniidhaani. Kanaaf dhimma kana irratti illee dhimma misooma afaan irratti hojjennu jira waan ta'eef isa kana irratti hojjennaa jechuudha. Achumaan immoo biiroo aadaa fi turizimii dhimmi mana kitaaballee sana jala jira misooma afaanii qofaa miti. Kitaabis jira manneen kitaabaa godinaalee 21 qabna. Magaalota 19 qabna. Sektara keenya jalattiidha kan inni jiru. Godina hundumaa jira. Isa kanaaf egaa waa tokko illee na yaade maaliif ammanni naannoo godaattiidha kan hin baradhee dhufe. Yeroo achi jiru kana qofaa midhaan chaalenjii haalan hojii hojjedhee akka shamarraan tokkotti baradhe qofaatu hin taane kitaabii ga'aati. Wabiin ta'anii kitaabileen wabii barnootaa ta'anii hin jirani. Barsiisaa qofaarraatidha kan nu barannu. Kitaabumti qophaa'anii gadi bu'an immoo nama 8 tokko nuu kennama ture. Isumayyuu argattu ji'a afaatti argatta. Rakkisaadha waan ta'eef kunis yeroo hojii hojjennu natti dhaga'ama. Yeroo darbe kana kitaaba 5,546 garee koo waliin walitti qabeen naannoo adda addaarraa namoota dhuunfaa baasii mana mootummaa adda addaa dhaabbilee dhuunfaa nama dhuunfaarraas kitaaba adda addaa walitti guurreetti dhaloonni kitaaba dubbisuu akka argatan godinatti gadi buufnee jirra jechuudha. Godinaalee fi magaalota mana kitaabaa qaban dargaggoonni akkasumaan bakkee keessa oolan warreen ittiin kitaaballee bitachuu hin dandeenye. Mana kitaabaa keessatti illee yookaan mana barnootaa keessatti kitaabii ga'an hin jirre naannoo sana argatanii sana kan dubbisanii fi kitaaba barnootaallee kan of keessaa qabu hojii guddaa irratti hojjennee jirra jechuudha. Kana keessatti mee amma dhalootni jiran jechuudha. Akka isaan amaleeffataniif dubbisuu jechuudha. Waa kitaaba dubbisuu irratti akka isaan amaleeffataniif maal dhaamu barbaadda gama keetiin? Ani kitaaba kanatu hin dubbisiin hin hojjenne. Yeroo baradhu situ hin dubbisiin hin baranneen. Hin baranna miti hin barreessina miti. Waan barreessinu sana immoo dubbisuun dirqama ta'a jechuudha. Hin dubbisnu yoo ta'e hin baranne. Hin baranne. Barreessuun tokko barumsadha.
dubbisuun tokko barumsadha. Kanaaf kitaaba wabii ta'es kitaaba barnootaa yoo ta'es dubbisuun dirqama barachuudhaaf. Lammaffaan immoo hojjechuudhaaf dubbisuun dirqama. Ani amma utuun kan hin dubbisne ta'e waan an hojjedhu hin qabu jechuudha. Iddoon fidee hin qabu. Kitaabota adda addaa walitti guureen dubbise jechuudha. Kanaan dura namoonni hojjetan namoonni adda addaa hojjetan sana walitti fideen keessumaa dhimma seenaaf dhimma afaan irratti wantoota hojjetan dubbiseen gara kanatti fidee jechuudha. Utuun dubbisneen kun hin hojjetamu. Dubbisuun tokko barachuudhaaf, dandeettii ofii gabbifachuudhaaf, barnootatti cimuudhaaf nama fayyada jechuudha. Lammaffaan immoo hojii hojjechuudhaaf dubbisuun nama fayyada jechuudha. Namni dubbisee gaariidha. Maaliif dandeettii wayii argata? Barachuu qofaadhaan dandeettii hin argamu. Dubbisuudhaan dandeettii guddaatu argama jechuudha. Yeroo tokko namni aluma tokko dubbiseetu naa galuu didee jedha. Kanaaf barattoota barachaa jiran illee hin gargaara. Yoo al tokko dubbisanii hin galu yoo ta'e dandeettiin nama adda addaa. Kanaaf namni dandeettii adda addaa waan qabuuf inni tokko immoo madhagayeetu isaa gala. Inni tokko immoo isa barreessa al tokko dubbiseetu isaa gala. Inni kaan immoo irra deddeebi'eetu isaa gala jechuudha. Yoo ammas yaada marra deebi'ee galuu fidii ammas sadii irraa deebi'u. Sadii yoo galuu fidii ammas irraa deebi'u. Irra deddeebi'u namaa gala. Ana ciitiin kun naa galeera waan ta'eef. Kanan dhaamsa dhaamaaf dhalootaaf. Kabajamoo daawwattoota keenya egaa turtii nuti aadde Askaalee Tarfaa waliin taasisaa jirru ammallee akka tuffeetti jira. Eessayyuu hin deemina haga xumuraatti turtii gaarii. Tole ammallee gama aadaa fi turizimii keessaa osoo hin bahin dura yeroo baay'ee komiin adda addaa ni ka'a isin irratti jechuudha. Amma fakkeenyaaf barjaalee adda addaa qubeessa sirrii eeganii barreessuu dhabuudhaan amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee keessumatti godina Oromiyaa keessatti jechuudha. Biyyoota maqaalee moggaasa biyyoota garaagaraallee jechuudha. Dogoggoraa amma fakkeenyaaf kan uummatni Oromoo ittiin beeku yookaan kan inni moggaafatee qabu osoo jiru afaan namoota habashootni moggaasan kan afeen jechuudha. Yeroo baay'ee barjaalee adda addaa irratti barreeffamee argama. Kun immoo uummata biratti illee komiin adda addaa akka ka'u isin irratti ka'uudha kan taasisaa jiru jechuudha. Kana irratti gama keessaniin gama aadaa fi turizimiidhaan hojii kana irratti maal hojjechuu qabdu gara fuulduraattis keessumatti maqaaleen adda addaa haalli barreeffamni afaanillee akka inni eegamee barreeffamu irratti kana irratti hojii isin hojjechuudhaaf karoorfachaa jirtan hojjechaa jirtan maal fakkaata? Gaariidha. Uummanni yeroo kamiyyuu eenyummaa isaatiif quuqama qabuudhaaf yeroo kamiyyuu caliin jedhu maaliif dhimmi afaanii dhimma eenyummaa dursaati jechuudha. Dhimma eenyummaa hangafaati afaan. Maaliif afaanii calaqqee waa hundaati. Aadaa keenya ittiin calaqqisiisuu kan dandeenyu afaan keenyaanii. Seenaa keenya ittiin calaqqisiisuu kan dandeenyu afaaniini. Anumaafatillee amma kan inni ittiin walii galaa jirru kun afaanidha jechuudha. Dhimmi afaanii dhimma eenyummaa uummata Oromooti. Kanaaf qaamni komii kaasuyyuu sirriidha kaasuunsaa. Kaasuunsaa sirriidha. Dhimma eenyummaa isaatti dhagahama waan ta'eef abbaan isaadha waan ta'eef sirrii makaasan jedha. Biiroo aadaa fi turizimii irrattis ka'uun sirriidha. Maaliif biiroon aadaa fi turizimii dhimma aadaa irratti hojjeta waan ta'eef dhimma eenyummaa uummata Oromoo irratti biiroo dhaabbate waan ta'eedhaa fi kallattiin isaa laallatas waan ta'eef kanaafitu biiroon aadaa fi turizimii maal hojjetadhaan yeroo baay'ee hin kaasu jechuudha. Egaa uummanni Oromoo akkuma beekamu uummata dirree bal'aarra jirudha jechuudha. Uummata bal'aa, uummata baay'eedha jechuudha. Kanaaf uummati bal'aa kun amma achi siqee Boorana Gujii yoo ilaalte, Wallaggaa yoo ilaalte, Jimma fa'aa, Ilubbaabor yoo ilaalte rakkoon akka magaalaa naannoo kanaa hin jiru. Rakkoon kana fakkaatu kan inni itti argamu naannoo magaalaa Finfinneetti, Shawaa kana keessatti, Shawaa Kaabaa Kibbaa, naannoo Adaamaa, Duukam, Bishooftuu naannoo kana keessatti argama. Kun immoo rakkoo sirna darbaniin achitti acuucamaa dhufeen lafasaa Oromoo dagachiisuuf yaalii geggeeffamaa tureen. Maaliif yoo lafa jijjiirame boor lafichi kan abbaa lafaa sanaa ta'uu dhiisa yaada jedhamuun lafi jijjiiramaa, magaalaan jijjiiramaa, bishaan jijjiiramaa, namuyyuu jijjiiramaa, hojiin namaa jijjiiramaa dhufeera.
Namni Oromoo hojii gaarii hojjete tokko amma maqaa isaatiin injiraa barroota hojjetee jedhaniitu maqaa jijjiiramaa dhufeera jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo immoo eessatti haqi isaa akka dabe beeka. Eenyummaan isaa eessatti karaarraa akka gore waan beekuuf hunnaaf asirratu jechaa tureera. Wanti baay'een sirrateera. Keessumaa immoo yoo fudhannee biiroon aadaa fi turizimii irratti hojjeteera. Magaalaa Adaamaa keessatti fakkeenyaa fi magaalonni jiranii amma tamma magaalaa Adaamaa yoo ta'e jette misaatii kana Adaamaan hin jiru siin jedhu. Naazireetidha. Naazireetiin Adaamaatti jijjiirameera jechuudha. Bishooftuunis akkuma kanadha. Maqaa jijjiirameera. Maqaa isaa ganamaatti akka inni deebi'u biiroon aadaa fi turizimii hojii guddaa hojjeteera jechuudha. Har'ayyuu warri sana hin feene sanaan waamuu hin fedhan. Hin fedhan waan ta'eef garuu jijjiirameera. Jijjiiramee magaalaa Adaamaa keessatti amma jijjiirameera. Ganda 15 qabaa. Ganda 15 sana keessatti si irratti hojjetameera. Maaliif anamma afaan irratti hojjedha. Ganda 15 akka inni qabu eessatti maal takka hojjetame amma nuuf jira jechuudha. Irratti hojjenneerra. Amma yoo taanan immoo jarri kan hin fedhan. Ati Adaamaa jetta warri Naazireet siin jedhu. Kanaaf egaa kun immoo bulee fooyyaa hin deema. Irratti hojii guddaa biiroon aadaa fi turizimii hojjeteera. Gama barjaatiinis barjaan amma guyyaa tokkotti hojjetamee keessaa hin ba'u. Maaliif dhimma daldalaa hojii wal hidhatee jira waan ta'eef inni kaleessa jiru tarii bor dhiibuu danda'a. Kan kaleessa hin jirre immoo borriin argama. Namni waan barbaade hojjechuu danda'a waan ta'eef egaa nuun akka afaan Oromootiin ta'uudha kan nu barbaannu sirna isaa eege baankiin manni amantaa qubeessaalee eegee akka barreeffamudha. Yeroo tokko tokko mana maxxansaa eenyutu qabaa yoo jette gaaffisitti ta'a baay'eedhaan. Manni maxxansaa hawwii afaan kun qulqullina isaa eegee hin barreeffamne kan jiru jira. Iddoo sanatti harrayyuu harca'aa jira. Hamma danda'amee manni maxxansaa Oromoo irratti hojjetan akka isaan dhimma kana irratti hojjetaniif illee hojii guddaa irratti hojjechaa jira. Ammallee karoora isaa qabannee jira jechuudha irratti hojjechaa jira. Hin dhumne maaliif hojii dhumu miti. Borii mana nyaata tokko haaraa tokkotu banamaa jechuudha. Mana daldalaa tokkotu banamaa jechuudha. Kanaaf waraqaa eenyummaa baafatee taappeellaa baafateetu dhufaa jechuudha. Tarii taappeellaan fudhate sun immoo waan biraadhaan dhufu mul'achuu danda'a waan ta'eef hojii walitti fufiinsaan irratti hojjetamudha. Al tokko hojjetamee keessaa ba'u miti hojiin gama kanaan jiru. Kanaaf hojii kana fooyyessuudhaaf manuma maxxansaa Adaamaa keessatti Bishooftuu Duukam keessatti ijoolleen afaan beekanitu maxxansanii kan jedhullee irratti hojjechaa jirra jechuudha. Fuulduratti illee hojii guddaadha kan isinirraas uummatarraas eegamu. Akka ogeetti afaanii tokkotti immoo guddinni afaan Oromoo akkamirra jira jettee yaadda? Maal taajjabdamee guddinni afaan Oromoo yeroo ammaa kana maalirra jira jettaati? Gaariidha. Ani guddinni afaan Oromoo guddateera hin jedhan akka kootti. Jechuun ati waama yaadde waan hubatte haasofta mitiire. Ani guddateera hin jedha. Guddinni isaa immoo dhaabbateera immoo hin jedhu. Kana waan baay'eeti isaaf garuu guddateera. Maaliif akkas jedha? Afaan Oromoo kaleessa kitaabota kana yeroon barreessu kitaaba baay'ee biraan ga'e. Ilaalee kitaaba dhokateetidha kan barreeffamu ture. Akka barreeffamee biyya kana keessa galee dhaloota harka ga'u hin fedhan turan. Namooti akka dubbisan inni barreeffame namootis akka barreessan hin barbaadanii. Yoo barreeffame immoo afaan ittiin barreeffamu qubee Giiziin afaan Oromootu barreeffame inni yoo eeyyamamee miti dhimma siyaasaadhaaf jedhanii uummata qabachuuf jedhamee malee dhimma guddina afaanii irratti miti dhimmi sun natti hin fakkaatu ilaaleera kitaaba. Keessumatti kitaaba bu'uuraa barnoota jedhanii bara 1966 barreeffamuu jalqabe barnoota bu'uuraa sun ga'eessotaaf inni dhimma guddina afaanii miti. Hawaasa ittiin qabachuu fedhanitu dhimma siyaasaati isheen akka sedeen bira darba kanaan dhimma guddina afaanii miti. Afaan Oromoo yeroo sana hin guddanne jechuudha. Maaliif haasa'an deemtu magaalaa keessa keessuma Finfinnee keessa dubbachaa deemtu ture. Haasa'amu Finfinnee kana keessatti yeroo madhiyoo har'a garuu akka barbaanne haasa'aa deemnan. Finfinnee keessa taa'een kitaaba kana barreesse.